qaama saalaa jira dubbachuu isiin barbaachisu ture. Okay. Sila yoomuu qaama saalaa keenya argisiifte viidiyoo jira yoomuu qaama saalaa kan keenya argisiifte yoomuu kunturoo kan keenya argisiifte jettee anuma maraachuu jalqabde hay kaarotii baattee deemta abboo gaafa na bira geettee argita yoo barbaadde qaama saalaa kaasiinsitti naqee jimmaan keessatti udaan tun ofirraa qabaa ofirraa dhiisi qaama saalaa laaluudhaaf hin ariifatiniin jedheen. Uffata baafattee meerii faa birteetteetti ka ishiin uffata ofirraa baafattee na argisiisi jette meerii masan yoo dhugumatti amantiitti amante. Ila eenyu badii qabaa eenyutu qullaa baafatee olii gad deemaa meerii faa ijoolleen mana san keessa galtu guutuu jechuudha. Na argisiisi jettee maraachaa baatee jechuudha gara guyyaa meeqa eenyu kana godha seeta Mubaarak. Abbootu fida akka jimmaa illee fida sheer godha qillee taamitan. Waan kana dhabdee rakkatti jennaaniin kaas baatee darraa dhoowwaa ani bara wanta qolitti hin qabnu akkana dhufee giiftiin irratti harcaasa rabbee namni akkatti dhufeeti giiftii cina irratti harcaasa jaartii kiyyaa na bira dhuftee na wajjin jiraattiif irratti harcaase nama kana uummata Oromoo kana hin galuuf gawwaa miti namni kana irratti leenca harcaasu beeki kanaaf kana guutuu ka godhu namuma maqaa namatiin kunturoodhaan amma namni Mubaarak illee maaliif kana barbaade birrii biraatu irraa fuudha kunturoo ol baasee akka isatti leenca kadhachuuf ababa irra kaa'ata mucaan kun warra kaatee taa'aa asirratti gaafa dhimma namaa dubbata koottaa qumxeen eebaluu harkaa qabaa koottaa ilaaltanii har'a garuu qullaan jirus qame ijii qofa malee heennaa miti nu qullaa baafannee hin beeknu jaruma baafata dhiirillee kabaa ijoollee ni jimmaa dubartiin taa'amu malee nu nama sakee ofirraa qaba. Okay. Sagalee dhageessee natti ibsaaf ijoollee hin beektan qeerroon giiftariidha. Okay, anaan fakkeenyaaf qeerroo biyyaa dhiyoo kana waan ijoolleen dhage sagalee kee dhageessu na fakkaatee anaan ibsaafi. Giiftaroota baay'ee arrabsaa ture hin beektanii ani qeerroon giiftii ho'i naa kennee hin beeku kana dura. Garuu yeroo baay'ee namoonni giiftii kennuuf hin beekan. Sababni isa tuquu didee dhiiseef maali? Hin xiyyeeffadhan. Dhiira zirgiriikii bitaa mirga fiiduu fi dhiira bakka takkitti dhaabattu. Dhiirri takka bakka takkitti yoo dhaabatte sababa maaliif akka dhaabattu an nama jaalalaati. Abbaa jaalalaati. Hin beeka. Okay? Sababa dhiirri bakka takkitti gowwaa taatee dhaabattuuf isinii miti ani. Bareecha beeka. Laaleetumaan leencallee lakkaa'ee makiina diimtullee laalee waa hundaa laalee akkaataa inni mana ofiitti see godhullee laalee laa. Waan kanarratti diqqishuma qanna'uun dubbachuun salphina guddaa jedheeti. Gabaabamatti amma dubbiin bakka hunda gaggeenne isin gaggeetti. Qeerroon dubartii yeroo hunda inni bira dhaabatu jira. Haadha mana kiyyaa ka boriitii. Jaalallee miti seekaa isin dhooftan kanaa miti. Waraqaa irraa hojjadhee onnee isii gammachiisee biyya kana fidadhee biyya kana fiduu yoo dadhabe bakka isiitti niitii godhee hojii jiraadhee namni bira dhaabatu jira. Mucattii warra jimmaa hin beektan isin hunduu. Okay? Dhugaa rabbi yoo dubbanne mucaa kun an biyya sallee hin beeku ani. Harargee rabbiin irraa shaahidii harargee ta'a arsii ta'a baale ta'a hin beeku ani. Wallaggaan ta'a hin beeku ani. Gin yeroo hunda isii biratti argama. Okay? Haala gaariin mana isii seef godhee moraal isii eega bakka inni jirutti eenyumtuu haamilee isiin cabsu. Argaa yoo arreef shamarranitti ka'u kiyyoo qofa seetanii miti. Wanni inni akkana godhuuf addunyaan irraa taarrafeeti miti. Tiyya namni gaafa tiyya siin jedhu bari yaa sharmuxxan kaarotii of keessa keettanii dhufu xaat gootan sitti bariitu dhageeffadha. Namni gaafa tiyya siin jedhe qarshii miti bara lubbuu fi dabarsee sii kenna. Lubbuu fi. Okay? Har'a garuu isiin xiqqishuu isii wayyoofnaniin ka makiinaa keessa kaa'ee quba hudduu jalaan dhororee keessa ol kaa'u argannaaniniin. Okay? Inni halkanii guyyaa gadi ba'ee seekaa wajjin dha'uu dinnaaniniin. Ana dhaqee yoo dubbanne sabboontu nama giiftii guddaa naa kenne. Haadha faatitti aansee mucattii warra argeetan eenyu maqaan isii an dhugaan dabsu laala. Giiftii nutti warri aseentu dhugaan dabsu. Haadha faatitti aanee dubartoota keessaa mucayyoo warra argeetan sorry asuudha. Asutti aanee immoo boontuudha. Okay? Kuni jararraa fagoo jira giifteetu naan kenne gin gaaf dhugarra dhaabbadhaan giifti jedhee nama deeggamu shamarra keenya ilaala gaaf dhiirri isin jaalatu ilaala amma qeerroon
Suuraa isiiti miti osoo arge lubbuu isillee muree nyaatee darbuu barbaada. Osoo isiin akkas gochuu baatte, osoo isiin shira irratti xaxuu baatte, osoo gaafi inni keessan kadhatu isiin dhageette, osoo gaafi isiin agartee waan inni jedhuun san tartiiba qabsiistee deebiste. Har'a kun inni gaa. Silajii isin dulloota biyya Arabaa kana maal isin goona? Harree fiizaa isinii baafnu harree biyyarraa fiizaa irraa baafne isiniif hinnu. Eeganu isinii ta'uu dinne. Eegalmi Oromoo isinii ta'uu dide. Eessi ani miskiina birriin qabu. Homaa siin godhu, siin nyaachisu, siin obaasu. Okay? Ka isin nyaachisa siin obaasu kun akkana gootanii. Harree gugurraacha kana ka biyyatti qalan kana lubbuu isaa baraarree jechuudha. Fiizaa irraa hojjennee isiniif hinnu. Yaa intala bilbiltee haadhaan. Wallaahi billaahi masgiida rabbii keessa dalagaattuun. Wallaahi billaahi namicha bira dalagu kun sheeka jettuun. Wallaahi billaahi ijaazaa gara laafuma fa'aa haasaa malee hin beeku jettuun. Ta'u fi gabbaatee Suudaanii, Paakistaanii, Afgaanistaanii, Hindii, Masrii, Bangaalii, kaachirraa hafe immoo warra biyya hin qabne kana. Kun Naayijeerii meeshaa dhiisee luka dhiisee mataa isin keessa ol kaatee rafu. Akkam abbaa keessanis naa goonu. Maal isin haa goonu mee nutti magara kamiin isin qabanna? Ees isin finna? Inshallah isin tartu odomaa barakiinan shintibeeti dhiitan. Osomaa kiloroksin shintibeeti dhiitan. Osomaa paantii madaamaa ulattan qabriin isin fudhatti bakka akkana taananii. Isin abaarre kaa jilbiifanne maqaa dhiiratti hin gatteenne. Wallahi laziin maqaa dhiira qabattoo hidhattuutiin. Abboo aamin jedhaan nu jalaa shamarran. Maqaa dhiira qabattoo hidhattuutiin gatteenne isin abaarre. Egaa qunxurroon Oromoo isin ta'uu dide. Egaa artanii viidiyoo bitaan mirga malee gamaa gamana waraabdanii erguu malee kabiroo isin dide. Isin abaarre kaa jilbiifanne jumballee kan mara oola inshallah ammaa achaan. Silezii inni kabaabar. Walaa kabanyu. Inde namni tokko gaafa gatii jaalalaa isinitti kafalu bari isin argachuufi malee isin kadhachuufi miti. Rakkoon isa gootitii miti. Wallahi qeerroo mistira isii takka takka natti ergi. Waasiraa gabii waatsaappii keen argi takka takka natti ergi. Giiftii isii yoo barbaachisa hin deebisa akkana isii godhanatu isiin barsa. Kalli Mubaarak Musammaa dhiisi. Gandummallee jaalataa inni bakka giiftilee yoo ati giiftii hin kenniniif waan asitti isin dhaga'u. Yoo ati giiftii kenniteef haadha fitu biyya itti rarra'in isa dhiisi. Suumuni arraboota giiftii takka naan darbin. Waan si bira jiru ati dhiisi namni si ati feemasiif namni si dhaga'u. Ani gaafa nama arrabsuu fi gaafa nama saaxilu nama baay'ee dhufa. Waatsaappii kee gabbuu barreessi sagalee isiiti guutuu natti sirbi. Hommaan badee haa badu. Waslaata dhantana. Natu raggaxama booda. Inde akkam isin goona qo'aasin. Akkam isin goona. Ees isin finna. Qeerroon dhugaa rabbii dubbanne mee namni mucaa kana hin beekne jirtan natti himame. Mee namni mana boontitti mucaa kana hin beekne mee. AB teessa qinxaraa midhaan isin tudduu keessa sattaruu dide kaa. AB isin sattarraan AB isin sattaruu mi AB keessan gadi yaafnetu kun isin to'achuu hin dadhabne. Musha AB isin sattaruu miti hudduu teessan. Tagara tokkoon akka waan hantuunni baarree nyaatee daalachatu kana. Kagara tokkoon gurraachatu kana. Gadi isin baafne isin hin dadhabne. Hudduu teessan takaarotiin akkatti keessa deemu taana gadi isin baafne isin hin dadhabne. Kiyaarii isin keessatti qabne gadi isin baafne isin hin dadhabne. Odoo isin sattarree immoo isin jechuu ruuzii fuutanii ruuzii gadi hin dachaan kana tolnayta ruuzii nyaachiftan isin. Akkamitti isin sattara. Isin warra qabriin isin sattaru dadhabdee isin darbite. Isin sattara. Qinqinaa. Taakatee watti baasu. Maatii yeroo baay'ee maatiitti himadhee maatii sirraa dhorgina bakka waan kana nutu fixa dhiisa nan mucayyoon maatii mayyuu dhagahuu didde maatiin kalaas abaaranii furraa dhiisa waan kana irratti dadhabanii. Ishee osoo nikaaya qabuu laal osoo nikaaya namaa qabuu nikaaya namaa jiru jaartii namaa taatee bar jaartii namaa taateeti kana mara goote. Ani erga sani erga wanni kun marti darbe nama jala jaarsa biraasuu qabdu ana jana baate jechuudha gara Awurooppaa dhufuudhaaf. Eeshi gara laafoon shaarmuuta gara laafoon hiyyeessa dabbasaa hin qabu borci itti guddata dhufuun qabatu jettanii okay tiyya baga akkas na goote kana deemaa suuraa isallee ilaala
Kauda bakka kana qabatee akkana tolgode dhuufuu fi udaan bakka takkaa keessaa darbu. Dhaqalaala dulloonni jaarsa biyyaa qabdu nama fixxee waan isin jedhu kan seetaniimi. Dhaqalaala qeerransa suuraa isaa jiimii dalagaa isii botti qabaan. Dulloonni jaarsa biyyaa qabdu kun nu fixxee jirti. Nu sallabdee jirti. Nu salphiftee jirti. Sadarkaa dhiirummaa kennaa gadi buustee jirti. Harmallaa abboora qarootti sinaafitu. Barakiinan isinitti haadhoo dulloottan saree. Gubaadha akka nu gubdan kan takka jaalalaan onne kennu gubdan kanatti. Wallahi ana maka isaa ana keessaa mul'ataana. Dullatittiin tiyya sun akka sagooti kana goote. Ati kun dullachaa malaaxaa roomaantikii fi qabrii fi mareetu kan dandeettan an jette. Ani mataa malaaxaa kana lafatti dhaabadhee luka lamaan hin sirba jedhee itti kakadhe. Gaafa isin tokko sirbee agarsiise. Gidaara manaatti osoo luka laxxafatin